Harkafuun akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu Diriim Miidiyaati oduuliin Anasaaroon Zawudeeti. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa rakkoo cimaa keessa darbaa akka jirtu Paatriyaarkiin Mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas ibsan. Dabalata oduu kana boriif guutaan akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Paatriyaarkiin Mana Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas amanticha keessatti fedhiin aangoo fi maallaqaa dabaluun qormataa jiraachuu ibsan. Bataskaanni Ortodoksii Itoophiyaa rakkoo cimaa keessa darbaa akka jirtu Paatriyaarkiin Mana Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas ibsan. Abuna Maatiyaas kana kan jedhan walgahii waliigala Sinodoosii Bataskaanas kaleessa eegalarratti yoo ta'u, qormaanni alaaf keessan Bataskaanatti akka mudatan dubbatan. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yeroo ammaa qormaata cimaatu ishee mudataa jira. Qormaanni alaa kan hin oolle yoo ta'e illee isaa olitti qormaatileen keessaa ka'an ergama ishee akka sirnaan hin baanneef gufuutti ta'aniiru jedhan Abuna Maatiyaas. Dabaluunis Bataskaanatti keessatti fedhii muudamaa fi maallaqa jaallachuu dabalaa dhufuu gargar bahiinsi wal qocoluu fi akkuma argan dubbachuun dabalaa dhufuu himuun kun ammoo dhageettii amantoota biratti qabnu jedhan. Ofii of muuduun Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiraachuu kan ibsan Abuna Maatiyaas namoonni keessoo keenya rakkoo alaa dhufuuf haala mijataa uumeera jechuun nageenyi fi tokkummaan Bataskaanatti irratti yaaduu uumuu ibsan. Waggaa tokko dura abbootiin amantaa Bataskaanatti Sinodoosii biraa hundeessuun beeksisuu isaanii hordofee rakkoo cimaan Bataskaanatti keessatti dhalatee ture. Kanarraa ka'uun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad gidduu seenuun waliigaltee irra ga'amuun ni yaadatama. Haa ta'u malee garuu Abuna Maatiyaas jalqaba kora Sinodoosii irratti haasaa kaleessa taasisaniin ammayyuu Bataskaanattiin qormaatawwan alaa fi keessoo keessa jiraachuu himan. Paatriyaarkichi erga dabarsaniin waggoota darban keessaa yakkoonni garaagaraa raawwatamuu ibsuun Sinodoosichi araara buusuuf akka hojjetu waamicha dhiyeessan. Yakka hojjetame araara dhiifamaan cufanii bira darbuu yakkoonni wal fakkaatoon akka hin mudanneef sirni jabaa ta'e ijaaramuu akka qabus waamicha godhan. Dabaluun wal dhabdeen biyyattii keessa jiraachuu uummataaf qormaata irra kan ka'e maddeen qormaata Bataskaanatti mudatan keessaa tokko kan ta'u himan. Manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qormaata keessoo isheetti yeroodhaa yerootti mudachaa jiru haala walxaxaa fi yaaddessaa keessa kan jirtu yoo ta'u keessumaa bara 2014 kaastee rakkoo hamaaf saaxilamaa jirti. Gargar cabiinsa Manbara Salaamaa fi Manbara Takla Hayimaanoot kan maqaa mana lubummaa Tigraay gara teessoo Paappaasii Salaama Tigraay fi teessoo Paappaasaa Takla Hayimaanoot kan yeroo ammaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jedhamu akkasumas tajaajila afaan ofiitiin tajaajilamu Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammoota ammoo darbees teessoo Paappaasii Abuna Phexros jedhamuun kan gargar foo'amaa jiraniin qormaata hamaa kan yeroo kamii caalaa keessummeessaa jirti. Yaa'ii baatii caamsaa qulqulluu Sinodoosii Itoophiyaa bara kana taateewwan mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti dhalatanii hin beekneen danuun dhukkubbiin dubbataniiru. Waa'een saamicha maallaqaa malaammaltummaa taa'itaaf wal qocoluu fi wal dura dhaabbachuun miseensota Sinodoosiin kaafame. Keessumaa kutaa lallaba magaalaa Finfinnee yakkoota malaammaltummaa fedhii aangoo fi gochawwan biroo danuun liqinfamtee jiraachuun yaadota mana kiristaanatti keessaa wallaansoo wal qaban keessaa tokko ture. Bu'uuruma kanaan manni amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qormaata fedhii aangoo fi maallaqaa liqinfamuun qormaata jabaa ta'uu Paatriyaarkii Mana Amantii Abuna Maatiyaas ibsan. Kaabineen magaalaa Finfinnee walgahii idilee 13ffaa waggaa 3ffaa irra gaggeesseen fiixee bajata bara giddu galeessa bara 2017 irratti mari'achuun kallattii kaa'eera. Akkaataa baasii bara giddu galeessa bara 2017 hanga bara 2019 bara 2017 maddoota galii adda addaarraa galii birrii biiliyoona 230.39 walitti qabuun kan karoorfate yoo ta'u ramaddiin baajataa kan waliigalaa keessaa parsantiin 61 bajata kaapitaalaa akka ta'u kallattii kaa'eera. Bajatichi karoora ijoo dameewwan xiyyeeffannoof akka oolu kaabineen magaalichaa mariisaan kallattii kaa'eera. Magaalaan Finfinnee bajata ofiin kan of bulchitu ta'uu isheen galii sassaabuu irratti dhaabbileen xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabanii fi deeggarsii fi hordoffiin barbaachisu akka taasifamu murteesseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya Oromiyaa mirkaneessuuf duudhaa ganamaa jabeessuuf kan duraa caalaa ciminaan hojjechaa jiraachuu ibsan. Dabalata oduu kanaa boriif guutaan akka taanutti isiniif qindeesseera. Akka biiroon kominikeeshinii Oromiyaa caamsaa 23/2016 ibsa kennetti mootummaan naannoo Oromiyaa ammas nageenyaaf akka hojjetuu fi biyya hundaaf taatu ijaaraa jiraachuu ibsan. Akka biirichi ibsa kennetti rakkooleen biyya kanaa rakkoo sirnoonni darban ijaarsa biyyattii keessatti uuman ifa godha. Rakkoon akka seenessa qeenxee leellisuu, sabdabeensummaa xiqqeessuu fi rakkoon siyaasaa hidda gadi fageeffachuu akka salphaatti kan ilaalamu miti jedha. Kanaanis jedha biiroon kominikeeshinii Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya waaressuu, duudhaa ganamaa jabeessuu fi marii biyyoolessaaf haalli mijaawaan akka uumamuuf kutannoon hojjechaa jiraachuu ibsan. Biiroon kominikeeshinii bu'aaleen akka biyyi nagaa ta'uu, araarri bu'uu, Oromiyaan Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaaf wabii taati jechuun ibsa taasisanii jiru. Kantiibaan magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldeen magaalaa Adaamaa galmoota misooma hojiirra oolchuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojjechaa jirra jedhan. Dabalata oduu kanaa Meelaalaa Darajjee akka taanutti isiniif qindeessiteetti.
Hojiin tajaajila lammummaa ganna bara kanaa qindeessummaa biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman Oromiyaa magaalaa Adaamaatti jalqabsiifame. Saganticha irratti sadarkaa itti aanaa pirezidaantii qindeessaan kilaastara hawaasummaa obbo Abdulkaahim Muluu ergaa dabarsaniin garaagarummaa kamiinuu osoo hin daangeffamin namummaa irratti dhaabachuun hojii tajaajila lammummaatiin rakkoo hawaasa keenyaa hiikuuf dhufeera jedhan. Hojiin tajaajila lammummaa bu'aa jireenya keenya ittiin salphisuudha kan jedhan obbo Abdulkaahim mana harka qalleeyyii hedduu ijaaruun bu'aa jireenya abbootii fi haadholii keenyaa salphisuun kan danda'amu ta'uu dubbataniiru. Mootummaan namooma dursuun jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruuf humna qabeenyaa fi beekumsa walitti qindeessuun waltumsuun hariiroo fi obbolummaa cimsuun rakkoo waloo waliin hiikkachuu irratti hojjechaa jirra jedhan. Hawaasni keenyas mul'ata duudhaa ganamaatti deebi'uu mootummaan karoorfame gumaachuun simachuun karaa guutuu ta'een hirmaachuun aantummaasaa agarsiisaa jirra jedhan. Bara itti aanus mana harka qalleeyyii 130 ijaaruuf karoorfame. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa aadde Maabiraat Baacaa hojiin kennaa tajaajila lammummaa duudhaa ganamaa sirna gadaa waan ta'eef hojii qajeelaa kana hawaasa keenyaaf sadarkaan jiran fayyadamaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Waggoota 5 darbanis osoo qormaanni adda addaa jiru hojii hojjetameen dubartootaa fi maatii harka qalleeyyiif manni 65 fi 500 ol ijaarameera. Daa'imman miliyoona 3.6 meeshaalee deeggarsaa kennameera. Bara kanas hojii kennaa tajaajila lammummaa raawwatuun hawaasi miliyoona 12.3 hirmaachisuun namoota miliyoona 4.8 fayyadamoo taasisan ni raawwatama jedhan. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee magaalaan Adaamaa galmoota misoomaa hojiirra oolchuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hojjechaa jirra jedhan. Humnoota waloo warfan qindoominaan hojiirra oolchuun rakkoo uummata keenyaa hojiif hojjetamaa jiraachuus dubbatanii. Egaa daawwattoota keenya amma gara oduu biyya alaatti isin ceesisa. Waraana Gaazatti gaggeeffamaa jirutti xumura gochuuf Israa'el sanada waliigaltee haaraa Hamaasiif dhiyeessite. Karoora sanadichaa pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden ifa godhaniiru. Dabalata oduu kanaa akka itti isiniif dhiyeessineerra. Waraana kanatti xumura gochuun yeroon saamma kan jedhan Baayiden Hamaas yaada haaraa Israa'el dhiyeessite kan akka fudhattus gaafatan. Yaadni waraana dhaabu kun gulantaa sadiin kan hojiitti hiikamu ta'uun kan ibsame yoo ta'u marsaan jalqabaa waraanni ji'a ja'aaf dhaabbate loltoonni Israa'el Gaazaa bakka namoonni itti heddumaatan akka bahan kan jedhudha. Deeggarsi namummaa hedduminaan Gaazaa akka seenuuf namoota butaman muraasaa fi lammii Filisxeen mana hidhaa Israa'el wal jijjiiruun kan jedhus jira. Yeroon booda Gaazatti waraanni guutummaatti dhaabbatee Gaazaa deebisanii ijaaruu kan jedhutti geessa. Wixinee kana ilaaluun Hamaas yaadicha waan gaadha jechuun ibseera. Pirezidaantiin Joo Baayiden kaleessa caamsaa 31 Wayitaa Haawus akka ibsanitti marsaan jalqabaa dhukaasni dhaabbate humni waraana Israa'el Gaazaa bakka namoonni itti heddumaatan keessaa akka ba'uu fi namoota Hamaas bute Filisxeemota mana hidhaa Israa'el jiran wajjin wal jijjiiruun akka gaggeeffamu kaasan. Kun dhugumatti yeroo murteessaadha. Hamaas dhukaasni akka dhaabbatu akka barbaaddu ibseera. Hamaas garaasaarraa dhukaasa dhaabuu barbaaduu fi dhiisuunsaan kan itti baramu kun carraa gaariidha jedhan Baayiden. Dhukaasa dhaabuun kun deeggarsa namummaa caalmatti Gaazaa akka seenuuf carraa guddaan kan banu ta'uu ibsuun guyyaatti konkolaataa 600 deeggarsa Gaazaa akka seenaniif carraa akka banu dubbatan. Gulantaa lammaffaa irratti loltoonni Israa'el dabalatee namoonni Hamaasiin butaman hundi gadi lakkifamu. Gulantaa lammaffaa irratti loltoota Israa'el dabalatee namoonni Hamaasiin butaman hundi gadi lakkifamu. Yeroo isaa dhukaasa dhaabuun kan jedhu gara guutummaatti waraana dhaabutti ce'a jechuudha. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyaa Gutaares jijjiirama argame gammaduu isaanii ibsuun Gaazatti waraana dhaabuun yeroon isaa amma jedhan. Inshetiiviin pirezidaantiin Baayiden nan jajjabeessa qaamolee hundaa carraa kanatti fayyadamanii dhukaasa akka dhaaban namoonni butaman akka gadi lakkifaman deeggarsi namummaa dhorkaa malee akka Gaazatti seenuu fi bakka giddu galeessatti nagaa waraanaa akka jiraatu akka mirkaneessus jajjabeessan. Inshetiiviin pirezidaantii Baayiden nan jajjabeessa qaamolee hundaa carraa kanatti fayyadamanii dhukaasa akka dhaaban namoonni butaman akka gadi lakkifaman deeggarsi namummaa dhorkaa malee akka Gaazaa seenuu fi bakka giddu galeessaatti nagaa waraanaa akka jiraatu akka mirkaneessan jajjabeessa. Joo Baayiden wayita wixinee waraana dhaabuu haaraa kan ibsanitti marsaa jalqabaaf lammaffaa irratti walii galuuf mariin gaggeeffamuu ulfaata ta'uu akka malu eeraniiru. Inshetiiviin pirezidaantiin Baayiden nan jajjabeessa qaamolee hundaa carraa kanatti fayyadamanii dhukaasa akka dhaaban namoonni butaman akka gadi lakkifaman deeggarsi namummaa dhorkaa malee akka Gaazaa seenuu fi bakka giddu galeessaatti nagaa waaraan akka jiraatu akka mirkaneessan jajjabeessa. Joo Baayiden wayita wixinee waraana dhaabuu haaraa kanatti ibsanitti marsaa jalqabaaf lammaffaa irratti walii galuuf mariin gaggeeffamuu ulfaata ta'uu akka malu eeraniiru. Gulaanta sadaffaan wixinichaa immoo lammiileen Israa'el butamanii harka Hamaas jiran kan du'an yoo jiraatan reeffi isaanii akka deebi'u akkasumas deeggarsa US fi hawaasa idil addunyaan Gaazaa deebisanii ijaaruun akka gaggeeffamu kan jedhu of keessaa qaba. Baayiden dubbii isaanii keessatti qondaalotaaf uummata Israa'eliif ergaa dabarsaniin carraa kana dhabuu hin qabnu jechuun karoora haaraa dhiyaate akka deeggaran waamicha dhiyeessan. Muummeen ministeera Israa'el Benaamin Netanyahuun gama isaaniin Hamaas hanga dhaabsifamutti waraanni akka hin dhaabbanne dubbatan. Sararni gulantaan Gaazatti waraana guutummaatti dhaabu qophaa'ee karaa Kaatar Hamaas bira ga'uun ibsame.
Yuukireen meeshaa Ameerikaa irraa argatteen Raashiyaa akka leeltu pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden hayyaman. Dabalata oduu kanaa lalisee kaffaalee akka taantu isiniif dhiyeessiti. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Yuukireen meeshaa Ameerikaa irraa argatteen iddoolee filatamoo Raashiyaa akka haleeltu hayyaman. Iddoon hayyamni kennameef adda kan bahe naannoo Karkiif qofa akka ta'es qondaaltonni himaniiru. Gareen waraanaa Yuukireen tokko meeshaalee US irra arjoomameen iddoowwan Raashiyaa irratti xiyyeeffataman hanga ta'e irratti haleellaan ofirraa faccisuu yookaan humna Raashiyaa isaan haleelu deebisanii haleelu yookaan kan isaan haleeluuf qophaa'ee dursee haleeluu akka danda'u ajajni kennamu BBCtu gabaase. Qondaalli US tokko yaada BBCf kenneen fayyadama meeshaa armii teeknikaal misaayil siistem jedhamu dachee Raashiyaa keessatti fayyadamu dhabuu irratti wanti jijjiirame hin jirus jedhan. Ammoo Yuukireen xiyyaara waraana Raashiyaa isaan haleeluuf qajeelchi achuma Raashiyaa keessatti kuffisuu hin dandeessan jedhaman akka beekni qondaalli US'tti dhiyaatu tokko himeera. Humnoonni Raashiyaa yeroo dhiyoo keessa naannoo Karkiif keessa haleellaa tasaa eegalee hordofee bakka hedduu to'achaas jiru. Biyyoonni michuu US ta'an hedduun Yuukireen deeggarsa meeshaalee argatte fayyadamuun daangaa Raashiyaa akka haleeltu hayyamuuf mallattoo agarsiisaa jiru. Biyyoonni kun deeggarsa meeshaalee kanneen Yuukireen daangaa Raashiyaa akka haleeltu hayyamuuf fedha agarsiisuun isaanii haleellaan Raashiyaan Yuukireen irratti gaggeessitu jabaataa dhufuu hordofeeti. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin garuu keessumaa biyyoota xixiqqoon Awurooppaa akka gaabban akeekkachiisan. Ministeerri dhimma alaa US Antony Blinken haala dirree waraanaa irratti hundaa'uun ejjennoo Waashingiteen keessa deebi'amee akka ilaalamus ibsanii turan. Yeroo ammaa walgahii ministeerotaa dhimma alaa biyyoota naatoo ta'anii gaggeeffamuu irratti hirmaachuun Czech Republic magaalaa Praagatti argamu. Dubbii himaan nageenya biyyaalessaa White House kan ta'an John Kirby roobii caamsaa 30 ibsa akka kennanitti deeggarsi USA Yuukireeniif taasiftu dabalaa dhufuu himanii garuu ammatti tarsiimoo US akka hin jijjiiramnes beeksisanii. Yuukireen karaa bahaan haleellaa Raashiyaa dandamachuu dadhabdee duubatti foqoqaa jirti. Karaa kaabaanis magaalaa guddinaan lammaffaa taate Karkiif guyyaa guyyaan misaa'ela Raashiyaatiin haleelamaa jirti. Torbee kana pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron Yuukireen meeshaalee waraanaa biyyoota lixaatiin daangaa Raashiyaa akka haleeltu hayyamuu fi akka qabu dubbatanii turan. Antony Blinken Czech Republic irraa ibsa kennaniin US haala dirree waraanaa jiru irratti hundaa'uun ejjennoo ishee deebistee ni ilaaltis jedhan. Daawwattoota keenya oduu ispoortiitiin ammoo taphni xumura chaampiyoons liigii Awurooppaa goolabamuu ilaalchisee geebicha eenyutu kaasa gaafiin jedhu jaallattoota kubbaa qalbii bute. Taphichi sa'aatii 4tti kan gaggeeffamu ta'a. Bal'ina oduu kanaa Miilaalaa Darajjee akka taantu isiniif dhiyeessiti. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelotti Real Madrid yeroo 15ffaaf Champions League Awurooppaa injifachuuf falmii godhamu irratti sodaanii qabna jechuun miidiyaaleef ibse. Taphni xumura Champions League Awurooppaa har'a galgala sa'a 4 irraa eegalee London dirree guddicha England Wembleytti Real Madrid fi Borussia Dortmund gidduutti gaggeeffama. Morkiin kun garee yeroo 14ffaa shaampiyoona ta'ee fi garee bara kanaa Bundesliga Jarman sadarkaa 5ffaan xumuree gidduutti godhama. Haa ta'u malee yeroo 4 shaampiyoona Awurooppaa ta'uun leenjisaan qixxee hin qabne kan ta'e Ancelotti salphaatti akka hin ilaalle dubbate. Xumura Champions League baay'ee murteessaadha, baay'ee hamaadhas jedhe. Ancelottiin ibsa kenneen carraan xiqqoo qabaachuu qabna, sirriitti dubbachuu qabna. Yeroo xumurarra geessu injifannootti waan dhiyaatuuf ni sodaatta jedhe. Dorgommiin liigii Jarman bara kanaa badaa dorgomaa cimaa kan hin turre Dortmundiin dorgommii Awurooppaa kana irratti ga'umsa gaarii agarsiise. Madrid nuusa xumuraatiin Manchester City peenaalitiin injifatee walakkaa xumurarratti tapha dirree isaatti godheen goolii 2 galchee injifachuun gara nuusa xumuraatti darbe. Haaduu qara lamaatiin hamma dandeenya irra gammaduu qabna. Wanti yaaddessaan kubbaa miilaa keessatti badhaasa isaa olaanaatti dhiyaannee waan jirruuf nu harkaa ba'uus danda'a jedhan Ancelotti. Sodaan kun har'a galgala jalqabuu danda'a. Sodaa guddaadha, baratamaadha. Yeroo baay'ee sodaattee dhumarratti yeroo injifattu gammadaa taata jedhe Ancelottiin ibsa jimaata galgala kenneen. Gama Dortmundiin guddummaan tapha kanaa homaa gaaffii keessa hin galle. Taphataan sarara gidduu Julian Brandt morkattoota isaan jabaadha. Champions League irratti wanti isaanirra jabaan hin jiru. Milkaa'inaaf seenaa hojjechuun guddummaa garee morkatanii ibse. Leenjisaan garichaa Edin Terzic gama isaan xumuraaf ga'u gammaduu hime. Kanas jiru injifachuuf jedhe. Tapha xumuraa irratti hirmaachuuf as dhuftu. Injifachuuf dhuftu waancaa sana harka galfachuu barbaanna jedhe. Madrid milkaa'ina qaburraa waancaa kana akka injifatu tilmaama guddaa argatus taphataan sarara gidduu Madrid Luka Modric garuu akkas miti hireen jiru 50-50 jedhe. Daawwattoota keenya oduu har'aaf qindeeffanne asuma irratti xumurra nu daawwachuu keessaniif guddaa galatoomaa. Har'aaf yeroo gaarii.